Nagaa fi araarri Waaqayyoo isiniif haa baay'atu obboloonni jaallatamoon hordoftoonni Tiriiniitii Miidiyaa Neetwoorkii. Har'as kunoo barnoota baay'ee barbaachisaa ta'e mata duree guddina waldaa kiristaanaa keessatti ga'ee tajaajiltootaa jedhu qabadhee isiniif dhufeera. Egaa barnoota kana keessatti guddinni waldaa kiristaanaa maal akka ta'e ni ilaalla. Akkasumas immoo tajaajiltoonni maal gochuu qaban kan jedhu keessattis bal'inaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Waldaa jechuun maal jechuudha? Kanarratti yaadni keessan maal akka ta'e otoon baree baay'ee gaariidha. Waldaa jechuun maal jechuudha? Waldaa jechuun qaama Kiristoos kan nu biratti argamudha. Hiiki kun jecha baay'ee guddaadha. Waldaa jechuun qaama Kiristoos kan nu biratti argamu jechuudha. Kana kan isin argattan Maatewos 16:18 fi Qorontos 1:2-27 irraa. Qaamni namaa namni tokko nama ta'ee jiraachuudhaaf qaama harkaa, miila, waan garaa garaa qaba akkuma suura gubbaadhaa argitan kana gubbaatti. Kanaafiyyuu waldaa jechuun qaama Kiristoos taatee qaama Kiristoos keessaa kan nu biratti argamtu jechuudha. Karaa biraa dukkana keessaa gara ifa dinqisiisatti warra waamamtu waldaa kiristaanaa jedhama. Dukkana keessaa gara ifa dinqisiisatti warra waamamtu waldaa kiristaanaa jedhama. Inni kan biraa waldaan kiristaanaa misirroo Kiristoosi. Waldaan kiristaanaa misirroo Kiristoosi. Kan Kiristoositti heerumtu, kan Kiristoos fuudhu jechuudha. Akkasumas waldaan kiristaanaa mana qulqullummaa Waaqayyooti. Mana qulqullummaa Waaqayyooti gaafa jennu mana qulqullummaa Waaqayyoo godoo bareedamee akka suura gubbaatti argitan kanatti ijaarame otoo hin taane manni qulqullummaa Waaqayyoo waldaa kiristaanaa isa hafuurri Waaqayyoo keessa boqotu, isa Waaqayyo Gooftaan keessatti hojjetudha. Kanaafuu waldaan kiristaanaa mana qulqullummaa Waaqayyooti kan Waaqayyo keessatti boqotu jechuudha. Inni biraa waldaan kiristaanaa maatii Waaqayyooti. Maatii keenya akkaataa kanaan akkuma tajaajilu akkuma suura gubbaatti argitan Waaqayyos waldaa isaa hin tajaajila. Maatii isaa waan ta'aniif waldaa isaa hin tajaajila jechuudha. Waldaan kiristaanaa dhiiga tokkicha ilma isaa Yesuus Kiristoosiin kan bitaman warra dhuunfaa Waaqayyoo qabeenya Waaqayyoo warra ta'anidha. Kanaafuu waldaan kiristaanaa dhiigaan kan bitaman amantoota dhuunfaa Waaqayyoo ta'anidha jechuudha. Waldaa jechuun kana wanta tajaajila jechuun immoo maalinnoo jenne tokko hojii nama biroo fayyaduuf hojjetamu jechuudha. Bear in mind dhaggeeffadhaa asirratti hojii ofii keenyaaf fayyadamnu yookaan faayidaa wayii ittiin argamnu yoo ta'an tajaajilli kan ittiin nama biraa fayyadnu, namni biraa kan ittiin fayyadamu, namni biraa kan ittiin gargaaramudha tajaajilli. Tajaajilli sirrii nama biroo fayyaduuf ta'uu qaba malee ofii keenya fayyadamuu hin qabnu jechaadha. Tajaajilli ulfina Waaqayyootiif kan oolu hojii nutti kenname jechuudha. Inni biraa tajaajilli yaada Waaqayyoo namoota irratti raawwachuudha. Tajaajilli yaada Waaqayyoo namoota irratti raawwachuudha. Yaada mataa keenyaa, fedha mataa keenyaa yookaan immoo waan ofii keenyaa barbaannu raawwachuu odoo hin taane yaada Waaqayyoo namoota irratti raawwachuu danda'u. Kanaaf Daawit yeroo dubbatu sagalee Waaqayyoo waa'ee Daawit yeroo dubbatu yaada Waaqayyoo tajaajilee darbe jedha Daawit. Inni kan biraa hojii Waaqayyoo ta'ee namoota Waaqayyoo tajaajiluudha. Namoota Waaqayyoo waldaa Waaqayyoo tajaajilu. Yeroo nu mijate hojjennee yeroo nu mijate immoo kan dhiifnu odoo hin taane tajaajila yoo mijates yoo mijuu baates kan hojjennudha jechaadha. Waldaan tokko guddatee kan ittiin jennu immoo yoo maal ta'e mana gaarii yoo ijaarratan lafa bareedaa isaa yookaan mana kan lafa kan mootummaan namaa kennu yoo ta'e kan kaartaa qabu fudhate moo akkam? Waldaan tokko guddate kan ittiin jennu hojii ergamoota 241 bu'uura godhannee tokkoffaan lakkoofsi amantootaa dabalaa yoo deeme. Lakkoofsi amantootaa dabalaa yoo deeme waldaan sun guddateera jenna jechaadha. Lakkoofsa amantootaa dabalaa hin deemu taanaan garuu waldaan sun guddateera jechuu hin dandeenyu. Fooqii gaarii ijaaruu danda'u, waan gaggaarii kan biraa qabeenya guddaa horachuu danda'u. Lakkoofsi amantootaa garuu dabalaa hin deemu taanaan waldaan sun guddate hin jennu jechaadha. Kana asirratti kan agartan muuxannoon ana ofii kootii
waldaan jalqaba dhaabee tajaajilaa turedha kan agarsiisu. Kunooti namoota xiqqoo tanarraa kan ka'ame kunoo kana ji'a afur booda waan baay'ee ta'e waggaa tokko keessatti immoo kunoo bakka nagaamee lakkoofsa amantootaa dabalaa deemu jechuudha. Lakkoofsa amantootaa gaafa dabalaa deemu hojiiwwan hojjetamaa deemu namoonni cuuphamu jechaadha. Lubbuu haaraan gara gooftaa dhufu cuuphuun duuka buutu gochuun immoo hojii gooftaa isa guddaadha waan ta'eef gama kanaan hubatamuun isaa baay'ee gaariidha jechaadha. So lakkoofsi amantootaa dabalaa deemu guddina waldaa keessaa isa jalqabaati jechaadha. Kun dirqamadha. Mana ijaarrachuu kan biraa akkuma jirus ta'e kun kan baay'ee barbaachisaa fi baay'ee murteessaa ta'edha jechaadha. Inni lammaffaa amantoonni barsiisa dhugaatti qabamanii jiraachuudha. So barsiisa dhugaatti qabamanii jiraachuun guddina waldaa isa lammaffaa yookaan sadarkaa ulaagaa guddina waldaa isa sadarkaa lammaffaadha. Namni gooftatti amane isatti immoo barsiisa isatti immoo qabamee jiraachuu qaba jechaadha. Inni itti aanu tokkummaan amantoota gidduu jiraachuudha. Tokkummaan amantoota gidduu cimee jiraachuu qaba. Wal qaqqabachuu qaba. Amantoonni cimuu qabu. Jaalalaan, hojiidhaan, hafuuraan, amalaan tokkummaa yaadaa, tokkummaa hojii, tokkummaa mul'ataa jidduu amantoota jiraachuu qaba jechaadha. Guddina waldaa tokkootiif. Inni biraa guddina waldaa tokkoo kan nu mirkaneessu jaalalliif tokkummaan immoo akkuma jirutti ta'ee amantoonni kadhata godhachuutti cimuu qabu. Tokko kun guddina waldaa agarsiisa. Waldaan hin kadhanne tokko miseensa 5,000 qabaachuu dandeessi, 15,000 illee qabaattu. Kadhannaan hin jiru taanaan waldaa sun waldaa guddattu miti. Waldaa guddatees miti. Lakkoofsi namaa dabaluun uumaa bu'aan qabu jechaadha yoo kadhanni hin jiru ta'e. Inni kan biraa dinqiinii fi milikinni baay'een ta'uudha. Dinqiiwwan gurguddaan ulfina waaqayyoo kan mul'isan kan namni ittiin faayidaa hojjechuudhaaf dhimmoota garaagaraa raawwatamu osoo hin taane milikinnii fi dinqiin garaagaraa mul'achuu qabu, raawwatamuu qabu waldaa keessatti macaafatu jedha waan ta'eef. Inni itti aanu sodaan waaqayyoo amantoota keessa jiraachuu qaba. Namoonni waaqayyoo sodaachaa deemuu qabu. Yoo waaqayyoon hin sodaannu ta'e waldaan keenya hin guddanne. Kanaafiyyuu waldaan qorqorroo miti mana yookaan gamoo bareedaa yookaan immoo adaraasha bareedaa ijaaranne sana osoo hin taane nama waan ta'eef sodaan waaqayyoo amantoota keessa yookaan namoota keessa jiraachuun dirqama ta'a jechaadha guddina waldaa tokkootiif. So kun hin jiru taanaan jireenya keenya keessatti yookaan immoo waldaa keessa jiru keessatti amantoonni yookaan waldaan hin guddanne jechaadha. Amantoonni waan qaban walqixxee yeroo qooddatanidha inni biraa immoo guddina waldaa keessanii tokko amantoonni wal qaban walqixxee qoodachuu qabu. Tokko nu biraa beela'aa nuti immoo nyaannee yoo qabu, tokko nu biraa qullaa deeme, tokko nuti immoo uffata baay'ee qabaanne kun guddina waldaa keessatti jirra jikisu jechaadha. Inni kan biraa amantoonni ba'aa walii isaanii yeroo baatan, amantoonni ba'aa isaanii yoo baachaa deeman, amantoonni garaa qulqullaadhaan yeroo walii isaanii wajjin jiraatanidha. Inni kan biraa immoo garaa qulqullaadhaan wajjin jiraachuudha. Inni biraa amantoonni yeroo waaqayyoof galata baay'isanidha. Kan nuti waldaan kun guddateera jennu jechaadha. Kanaafuu ga'een keenya maal gochuu qabna akka tajaajiltootatti waldaan haa guddatu. Maal wanti nurraa eegamu yoo jenne yookaan immoo akka tajaajiltootatti maal gochuu qabna yoo jenne hojii waaqayyoo nutti kenname amanamummaa guutuudhaan hojjechuun nurraa eegama jedha. Hundi keenya ayyaana fi waanuma waaqayyoo nuuf kenneen garaa keenya guutuu fi jaalala gubaa ta'een tajaajiluu qabna jechaadha. Yesuus itti fufee waan baay'ee xinnoo ta'e irratti amanamaa kan ta'e waan guddaa irrattis amanamaa hin ta'a jedha. Kanaafiyyuu sagaleen Yesuus bakka kanatti dubbate kun waan xinnoo gubbaatti amanamna, waan xinnoo waaqayyoon nutti kenne irratti amanamoo taanee yoo ittiin hojjenne waan guddaa bira ga'uu dandeenya jechaadha. Hubadhaa waan guddaa bira ga'uudhaaf waan xinnoo nutti kenname gubbaatti hojjechuun barbaachisaadha jechaadha. Yoo sun hin taane ta'e hin ta'u jechaadha. Gareewwan waldaa keessa jiran cimsuudha, geggeessitoota cimsuudha, hoolota waaqayyoo ijjeeyyota irraa eeguudha. Kuni guddinoota waldaa kiristaanaa keessatti iddoo olaanaa waan qabaniif waldaan tokko guddate kan jennu gamoo gaarii yoo ijaarrate miti, qabeenya gaggaarii yoo argate miti, hundumtuu yoo kadhannatti cime jaalalatti yoo cime tokkummaa yoo qabaachaatti deeme waldaan tokko guddate jechuu dandeenya jechaadha. Waan dhaggeeffattanii waaqayyo isin haa eebbisu. Toora Trinity Media Network subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'uu hin dagatinaadha. Akka loltuu Kiristoos Yesuusitti dhiphina sana keessaa qooda qabaadhu jedhamee akkuma barreeffame dhiphina sana keessaa qooda qabaachuun nutti jiraata jechaadha. Waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu. Trinity Media Network subscribe gochuun dagatinaa eebbifamaa gooftaan isin haa eebbisu.